Shamarran biyya Arabaa jirtan martiin keessan jechuudha. Kana beekuu qabdu gonkumaa kanan beektan taanaan milkooftee gara biyya keetti deebi'uun tasumaa hin jiru jechuudha. Sirraas hin eegamu. Kontiraata fixachuudha miti. Waggaa lama fixuudha miti. Ji'a lama fixee yookiin immoo ji'a lama hojjettee milkooftee galuun gonkuma sirraa hin eegamu jechuudha. Ati gaafa biyyaa baate jechuudha wantoota si barbaachisan wantoota sirraa eegaman hundaa raawwachuu qabda jechuudha. Namni tokko jechuudha gaafa biyya abbaasaa irraa ba'ee gaafa mana ormaa biyya ormaa haadha ormaa gola ormaa galuudhaaf adeemu jechuudha. Qaama isaa fayyaa akka qurciitti ilaallate beekee jechuudha. Mar'immaansaa beelahaa mar'immaansaa qooqaa akka mar'immaansaa guutuutti beekee jechuudha. Qomoosaa gaarii qomoosaa bareedaa keessaa bahee akka qomoo yartuutti akka ilaalamu beekee jechuudha. Harka adaba qabu afaan adaba qabu otoo beekuu akka hattuutti jechuudha. Gola ormaa keessa jiraachuuf gaafa adeemtu isa kana beekuu qabda. Hattuu akka taate sobduu akka taate ejjituu akka taate waa hunda akka taate hanga gaafa biyya keetti deebituutti hunduma isaa kana mataa keerra keessee sassaabdee yaada kee keessa kaawwattee deemuu qabda jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu. Anis akkuma keessan guyyaa kaleessa guyyaa engaddaa bara darbee guyyoota darbee ji'oota darbe keessa biyya ormaa gola ormaa mana ormaa keessa nama ture jechuudha. Nama chaalenjii hedduu dabarfatee dhufe jechuudha. Garuu waan ani isiniin jedhuu qabu jechuudha. Keessaafuu shamarran reefu gara biyya ormaa deemaa jirtan yeroon kun yeroo teknooloojiin itti babal'atedha. Yeroon kun yeroo itti harki kee deebisee si gurguratuu danda'udha. Yeroon kun yeroo itti maallaqaan gurguramtudha. Dhalli namaa maallaqaan gurguramu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo isin gochuu qabdan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan namoota baay'een nama gurgurachaa jiru. Namoota baay'een obboleettii isaanii obboleessa isaanii maallaqaan geeddarachaa jiru jechuudha. Gaafa chaalenjiin isinitti dhufe gaafa mana ormaa keessatti dararamtan gaafa dheebottan gaafa rakkattan gaafa daartan gaafa dhaartan gaafa hundumaayyuu jechuudha. Waan jirtan keessatti madaamima keessan jalatti gadi jettanii jilbeeffattanii siyaa eebessitu guyyaa lama guyyaa sadii tole jedhi gaafa guyyaa lama si eebessite si ilaalte chaalenjii si goote waan hunda si ilaalte si miiccee si cuunfite si bilcheessite malee akkasumatti mana isheetti sin gadhiistu akkasumatti gola isheetti sin gadhiistu akkasumatti ijoollee isheetti sin amantu akkasumatti qodaa isheetti sin amantu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namni biyya abbaa keetii wajjin alattee wajjin guddatteeyyuu mana isaa keessatti sin amanu jechuudha. Dhiigni keetu lammiin keetu firri keetu jechuudha. Garuu haati ormaa immoo hanga chaalenjii si argisiistutti jechuudha. Ati immoo gaafa chaalenjii tokkittee argitu jechuudha. Madaamiin nyaara sitti guuruu ishee yoo argite madaamiin guyyaa tokko kutaa kana keessa ooli yoo siin jettuu ishee argite akkasumas immoo madaamiin gaafa isheen mana keessa si daddarbatte gaaf tokkittee gaafa sitti aggatte yetaa baatu ani koo biirootti dawwalachuu nan danda'a ani koo miidiyaa irratti namni sagalee naa ta'uu danda'a ani koo nama miidiyaati ani koo nama sagalee qabudha ani nama fooloon koo hanga kanaati ani dubbatadhee nama furmaata argatuu danda'udha jette gonkumaa hin yaadin jechuudha. Yeroo kanatti namni tokko rakkoo kee keessaa si baasa yoo siin jedhe hamma miidhaa madaamiin sirra geessisteen olitti Bangaaliitti si gurgurachuu kan dhufu Masriitti si gurgurachuu Sudaaniitti si gurguratanii maallaqaan si geeddaratu obbolootumti kee warri ati lammii kooti jette biyya ormaa keessatti itti baqatte jechuudha. Yoo wanta lubbuu keetti ta'u yoo ta'e jechuudha. Wanta lubbuu keetti ta'u yoo ta'e jilba madaamii keetti kufiitii kan si argu hin jiru intala ebeluu kan siin jedhu hin jiru. Imaanaa rabbii adaraa amaana jedhi jilba isaaniitti gadi jedhi jilbeeffadhuuti maaliif akka baate waan beektuuf jechuudha. Of jijjiiruuf manaa baate waan baay'ee si darba biyya ormaa keessatti waan baay'eetu booddeetti si hambisa. Saayikooloojii keetiin hin miidhamta. Ikoonoomii keetiin hin miidhamta. Gaafa biyyaa baate wanti hundi akkas mataa kee bichaarra ta'e waan maatii mataa kee irra ta'a waan hedduutu mataa kee irra ta'a. Asittoo hiriyaa kee keessaa cabdee yeroo gaa'ila dhaabbachuu qabdutti gaa'ilan dhaabbattu ati yeroo hiriyaa qabaachuu qabdutti ati jilba kee hammattee rafta
yeroo bashannanuu qabdutti ati madaamiif gadi jettee jiraatta. Yeroo barumsa kee barattutti ati hojii mana namaa kosii namaa xaragda. Isa kana yaaddee jechuudha. Isa kana immoo kana hundumaa erga dhiistee dhaqxee immoo hanga madaamin si aareebdu haati keenya nu reebdee nu guddiste jechuudha. Abbaan keenya nu reebee nu guddise jechuudha. Hanga maatii hamma haati kee guddiste sirrukuttu madaamin dhugaa dubbachuuf taanaan kan namni kamiyyuu biyya ormaa keessatti waggaa hedduu jiraatee kan galu jechuudha. Itti tolee yookiin immoo madaamii gaarii algatee toon taane cicci jedhee liqimsee akkasittiin keessaa ba'a jechuudha. Amma har'a dhaqxanii otoo waggaan fixiin, otoo ji'an fixiin, otoo torban lama fixiin, otoo waggaa walakkaa tokko hin fixiin madaamiin na ajjeesuuf inni na qale, inni akkas na godhe, inni qullaa natti deeme, inni kana na godhe jettanii as baatanii hin iyyina. Gaafa achis baatanii iyyitan as miidiyaatti isin baasu. Miidiyaatti gaafa isin baasan namni ufee ofiisaa isin baasu hin jiru. Warri uummatomti keessan sabni keessan hin baasiin isin baasu. Biiroon ati ittiin aqxe isin baasu hin baasiin bilbilayyuu sirraan kaasu. Biiroon ati aqxe irraa bilbilayyuu sirraan kaasu. Warri sagalee sii taana yeroo jedhan immoo yoo si baasan kunoo akka kam si godhu Sudaaniitti si kennu, Masriitti si kennu, machooftuu waan adda addaa dhugaa ooltutti si kennu. Ati gidduutti maal taata ni gurguramtaa jechuudha. Kana beektee kana booddee jechuudha. Yeroo madaamin hojjedhu siin jettu hojjedhu han aqxeefis hojjechuuf waan taateef mudhii kee hidhadhu na jabeessi jedhi amantii qabduutiin na jabeessi jedhi mudhii kee xiqqi godhii hidhadhu hin jijjiiramta hin baata keessaa jechuudha. Gaafa immoo si qortee madaamin si qortee booda maal sii taati lafa kana sii taati eenyutu irra adeema gaafas akka faarshaatti irra adeemta jechuudha. Ofii kee madaamii irras haa ta'u ijoollee ishee irras haa ta'u akka faarshaatti ofii kee irra deemta jechuudha. Dhugaa waaqa mootii mana sanaa taata. Manaajira mana sanaa taata. Gaafa ati mana sanaa baatu ati mana isheen mana kanaa ba'uurra nuti yoo duune maal wayya siin jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaa ilma waaqayyoo siniin jedha. Ani fakkeenyaaf jechuudha. Ofii kootiin yeroo aqetti kabalamees beeka, arrabsamees beeka, akka kadhattu akka amma suuraa asirratti argitan kanatti jechuudha. Iddoo adda addaa yoo deemne daandiirra yeroo deemnu peestaaliitti nyaata naa kennu turan. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Dhugaa Iyesuusii sobee miti. Isaan yoo ijoollee isaanii wajjin walitti nam'anii nyaatan anaaf immoo peestaaliitti harka isaaniin hammaaranii peestaaliitti ruuzii irra naanaqu turan jechuudha. Yeroo sana ani maafan peestaaliitti nyaadhaa hin jenne jechuudha. Sitti dhagahamuu hin didu. Garuu jechuudha hanati aqxe maallaqa barbaachadha jechuudha. Jarri sun immoo siif maal kee miti jechuudha. Kanaafuu peestaalii makeetti nyaatte innaa darba. Guyyaan har'aa guyyaa boruu miti. Ani wanta har'a peestaalii irratti nyaadhe bor maaddii bal'aa irratti nyaachuu nan danda'a jee ofitti murteessi jechuudha. Guyyaa sana keessaa ni baata achitti naftu jechuudha. Kanaafuu wantoota har'aa chaalenjii argite hin sabattatin jechuudha. Achi baate sabatti lammii makeetiin deebitee gurguramtee saban taaneen gudeedamtee waan hin taane sirratti raawwachuurra madaamin si qalte si ajjeesuu si wayya jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Gaafa immoo madaamiin akkasi gootee kaatee peestaaliitti si nyaachistee si darbattee si reebdee si miitee si arrabsitee hewaana jettee kalbi jettee zeqqi jettee waan barbaaddettee si arrabsitee gaafa quufte jechuudha. Waan adda addaa dura kee keessee maallaqa dura kee keessee warqii dura kee keessee wantoota biyya lafaa irratti nama hawwisiisan si dura keessee si hawwisiiftee gaafa ati wantoota hundaa sanatti amaanamtuu taate amaanaa mana ishee yoo isheen deemte ilmaan ishee seeraan eegdee gola ishee seeraan eegdee waan isheen si ajajje seeraan gaafatee jette dhugaa dubbachuuf ofii ishee horii gadhiisii dallaa gadhiistee yaatee akka barbaadde taatu akkas si gooti jechuudha. Akkas gola isheetti si gadhiiste jechuudha. Akkas mana isheetti si gadhiiste san booda maal gooti kutaa hulaa ishiitillee sittiin cufattu qullaa ishee luka ishee jechuudha. Asitti bargaanfattee qullaa si jala rafti. Dhugaa waaqayyoo siniin qullaa ishee rafti. Maannaan jetti iyyuu siniin jettu jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Gizee duraa akkam kutaa koollee maa ilaalte naan jetti turte. Dhugaa waaqayyo maa kutaa koo mil'attee ilaalta. Ijoollee koo maa mil'attee ilaalta. Yeroo kana ani okseen boo'a ishee biratti hin boo'u garuu oksee boo'ee fuula koo dhiqadhee gammadeen immoo gaditti ba'a jechuudha. Yeroo kana otoo yeroo sana dallanee yetaa abbaatu maal akkas naan jette ani hin bada ani akkasan ta'a ani sabattani madda akkasna goote toon jedheera ta'ee akkasin ta'u booda garuu gaafa wantoota kana hundaan nama daaltee dadhabdu
hunda mana isheenatti gadhiiste jechuudha. Eessan aqallee naan jettu yoo hin bultis ta'e yoo hin galtis ta'e ijoollee koof kana laadhu ijoolleen koo kanaa nyaatan kanaa dhugan abbaa manaa koof kana laadhu kanaa nyaatu naan jetteen beektu dhugaa waaqa jiraata shaanxaa ishee butattee baatee sokkiti manaadha ishee mana abbaa ishee turtee yeroo barbaaddetti ol deebiti yoo dhuftee ol baatee gubbaatti baatee nyaata naa kennetti malee manni akkamitti ture ijoolleen nyaatte moo hin dhugde moo maal taate moo maaltu ta'e mana kana hin jettu jechuudha gaafa ani mana isaanii irraa ba'u jechuudha nam deebi'a je'een bahe dhugaa waaqayyooti hojja erga'aan amma galee ji'a shan keessatti hojjettu torba fidde dhugaa Yesuus ele dhugaa Rabbiin siniin jedha ragaa wajjiniin sinii fida jechuudha hojjettu torba fidde mucaa ishee anaan na beektu mana obboleettii ishee irraa hojjettu lammii Itoophiyaati wallahi ani hadiyyaa dahabaasii kenna yoo ati isheedhaan abaabbaltee mana kootti naa fidde dahaba siif kenna hadiyyaa jette jechuudha inna maaliif jenna gaafa si baran sin gadhiisani inni kun immoo hamma ati miicamte cuunfamte waggaa 3 4 5 ol si gaafata mana madaamii keessatti ati konfiidensii godhatte manaa jira taate hojjechuudhaaf waannota kana si gaafata jechuudha daraa keessan isiniin jedha obboleewwan kee har'a reefu deemtan keessaafu har'a reefu waggaallee finne afaanillee hin beekne har'a miidiyaatti baatanii as baatanii iyyina gaafa iyyitan immoo kanaa ol rakkoo guddaan akka isin irra ga'e beekaa jilbeeffadhaa madaamii makeessan jalatti kuufaa siin ajjeestu uma sin gootu bakka isinitti himeen jira isiniin jedha obboleewwan kiyya irraa barattu je'ee yaada maaliif jennaan mucitti asirratti qobaa teessu kana ilaalee namni miidiyaa irra akkasitti yaasa jechuudha kun mana nama hundaa jira ishii kana qofa miti jechuudha kun waan haaraa miti kanaafuu wanta xiqqoo tokko guddistanii hin yaadiinaa hin aariinaa isiniin jedha obsa obsasiniif haalaatu waaqayyoon rabbiin obsasiniif haalaatu viidiyoon irraa hojjedhe keessatti dhugaa dubbachuuf namni 2-3 illee ta'e irraa barachuu danda'a jedhee yaada as keessatti immoo ani immoo yaada dogoggoraa yookiin immoo yaada oppositiif haallaa ta'e yoon dubbadheera ta'e immoo dhiifama guddaa naan godhaa siniin jedha obboleewwan kiyya viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatiina turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja dhugaa